Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sidaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota keenya har'a qophiilee jajjabaa hedduun qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti. Innis affeerraan ani isiniif qabu maa inni akkuma beekamutti artist Jaafar Yuusufii fi artist Farhaan Sulee jechuudha. Namoota aartii keessatti gatii guddaa kafalanii garuu bu'aa gatii isaanii san namoota hin argatin keessaa isaan tokko dhiibbaalee gurguddaa irratti adeemsifaman rakkinni gurguddaan isaan mudate jira. Sirboota haaraa wayillee kan qabantu jira. Mee maaltu isaan mudate maalirra jiran kan jedhurra gadi fageenyaan isin ibsa. Isa qofa osoo hin taane xiqqoo waa'ee dhuma gara biyyaa galuu kanarratti waan xiqqoo dhumarratti isiniif dubbadha waan bahe jechuudha. Fi masgida Najjaashii kan diigame irratti kiristaanonni Itoophiyaa yookaan immoo kiristaanonni Oromoo gumaacha akkamii akka nuuf taasisan gama dhumaatti irratti isiniif gabaasa jechuudha. Amma xumura qophii kiyyaatti na waliin akka turtan affeerraa isiniif godhee jira. Reedii Adam TV chaanala kiyyaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jira. Egaan daawwattoota keenya hundi keessanuu akkuma beektanitti aartii Oromoo kun hanga tokko gama weelletii fi gama biraatiin haa jiraatu iyyuu malee laafinnii fi dadhabinni cimaan baay'eetu jira. San keessatti gama diinagdeetiinis gamoota hedduun baay'ee gada Itoophiyaa keessatti gara duuba jira jechuun ni danda'ama. Mee sirboota Oromoo gaafa fudhatan sirbi Oromoo tokko gaafa gadhiifamu biyuun isaa baay'ee gadaanaadha. Sababa hedduu qaba. Sababni inni biyuun isaa gadaanaa ta'eef inni jalqabaa sirboota ofii gaafa fe'atan artistoonni yuutuubii ormaa yookaan yuutuubii alagaatti irratti fe'atanii sababni isaa yuutuubiin Oromoo gurguddaa waan hin jirreef jechuudha. Gaafa yuutuubii ormaatti irratti fe'atan namoonni yuutuubii san subscribe godhan namoota afaan keenya dhageenne namoota afaan keenya hin beekne sababa saniitiif haamileen artistoota keenya hedduu gadi bu'ee jechuudha. Akkuma beekamu hanga ammaatti sirba Oromoo kan riikardii qabu sirba Haacaaluu Hundeessaa san bichaadha. Sirba Haacaaluu Hundeessaa san qofatu miliyoona 8 qofa qaba. Miliyoona 8 hanga 9 ga'u ga'e. Kasanirraa fi kasanii olii ol aanan hin jiru. Dhiyoo kana Farahaan baase miliyoonni 6 laallameefii jira. Biyuun miliyoona 6 jechuun waan xixiqqoodha. Waan Oromoo irraa hin eeggamne waan baay'ee itti nama saalfachiisudha jechuudha inni kun. Sababa kana artistoonni keenya kisaaraa guddaa keessa galan. Amma sirba Farhaan san keessattuu namni miliyoona 6 laalee bu'aan inni irraa argate bu'aa xiqqishu waan namni dhuunfaa tokko agartee akkanaatti akkuma hiriyummaatti odosii ergee argatu irraa argate hin saaman jechuudha. Harka diina jira waan ta'eef dirqama gurra qabee irraa fudhatuu hin danda'u. Qabeenyi kun qabeenya isaa haa ta'u iyyuu malee harka namaatti galee jira. Akka dubbatutti jechuudha akka Farhaan jedhetti yoo ta'e ani hedduu garaan nyaate sirba akkasitti hojjetee mallaqa guddaa sanitti baasee ani biyaan sirba sanitti baasuuf birrii 100 olitti baase jedhee namana. Maaliif akkaataan uffannaa akkaataan kiliippii iddooleen itti waraaban kun hundi mallaqa barbaada. Waa'ee kiliippii nan beekaan biyya an jiru kana keessa ta'ee ijoolleen sirbatti xiqqoolee baasuudhaaf birrii hanga isaan baasan anatu beeka. Biyyatti garuu kaameraan akkasii editarri wanni hundi akkasii qarshii 100 ol baasan garuu wanni hin argate walakkaa saniiti jechuudha. Akka dubbatutti warri maxxansaa san maxxanseef birrii Itoophiyaa 60 bichaa kenneef. Birrii 60 jechuun birrii baay'ee xiqqoo kan waan tokko dafqa isaa dhiisitiniin kan inni itti baasee iyyuu kafaliniif jechuudha. Oromoon keenya artistoonni keenya bifa saniin kasaaran. Jaafar Yuusufillee akkuma isin beektan sababa aartii Oromoo kanaaf caccabsamee tumamee daaraa ta'ee ture. Amma garuu wannan kana kaasuu barbaadeef artistoonni kun lameen iyyuu sirba ajaa'ibaa kan haala yeroo eeggate kan Farhaan yaa'u Farhaan abbaa jaalalaatiin beeytanii Jaafar immoo abbaa qabsooti. Lamaan iyyuu Oromoodhaaf gahee guddaa olaanaa qabanii jechuudha. So isaan kana lamaan sirba babbareedaa qabatanii dhufaa jiranii YouTube chaanaalii mataa isaaniitti irratti dhufaa jiran. Maaliif ormaan saamamaa turan ormaan ciratamaa turan waan ta'eef YouTube isaanii subscribe godhaafi sirbi isaanii yoo gadhiifame gadiin buusinaa gama liinkii isaaniitiin share godhaafi guddisaa fi addunyaan wal beeksisaa akkasumas
bu'aa dafqa isaanii waanuma ofiit irratti argatanii qarshii tokkos ta'u bira dhaabbachuu qabna jechuudha aartii Oromoo. Kanaaf hundi keessanuu yuutuubii jara lamaanitu deemtanii sabiskiraayibii gootanii fi jajjabeessuudhaa qabdanii jechuudha. Alagaan akkatti wal jajjabeessitti nu garuu wal xiqqeessinan beeytanii yuutuubii kanarratti maal akkana hojjechaa ooltan silaa yuutuubiin miidiyaa cimaa Oromoo ta'uu namni hin beeku maaliif sababa aartileen Oromoo adda addaa fi sagaleen keenya dhokateef yuutuubara gurguddaa Oromootu hin jirre. yuutuubii guddaa yoo jiraate 300 sunuyyuu ka Abrahaam Raayyaa faana qame kan Farhaan faa kasanirraa fi yuutuubiin mana 500 mana miliyoona keessa jiru tokkochi hin jiru jechuudha. Kana jechuun miidiyaa irraa nuti walaba jechuudha. Dadhabina cimaa qabaachuu argisiisa jechuudha. Kanaaf yuutuubiin isaanii akkuma iskiriinii irratti argitan kana sarchi gootanii argachuu dandeessan. Ani iskiriinii kanarratti kulo isiniif maxxansaa maqaan isaanii jechuudha kan Jaafar Yuusufis akkasumas immoo Farhaan Baddeessaa yookaan immootu Farhaan Suleetis jechuudha. Sirba isaanii babbareedaa yeroo dhiyootti akka argatan abdii qabna. Sirba isaanii irratti baay'ee wanni chaalenjiin hojjenneef maal inni sirboonni isaanii yuutuuba in beeytan alagaa irra jira. Gaafa sirba isaanii irratti asiin chaalenjii goone koopiraayitiin lafaan nu dhabamsiisa waan ta'eef amanee chaalenjii gochuu hin danda'u. Sirboota amma dura hojjedhe yookaan chaalenjii amma dura hojjedhe hundaayyuu akkanumatti afaaniin isin haasa'e malee sirba qabadheen dhufne. Sababni isaa koopiraayitiidhaan lafa kanaas balleessaa ilmi namaa jechuudha. Kanaaf osoo mootu isaan ta'ee wal beekuu dandeenya waan ta'eef narraa kaasuu danda'anii sababa sanii akkanumatti bifa suuratiin isiniif qindeessa jechuudha. Subscribe godhaa fi isiniin jedha. Odeeffannoo taanutti gaafa isin taree waa'ee deemsa namoonni biyya arabaa jiran gara biyyaatti karaan cufamuu edaa san irratti namoonni hedduu gaafii tokko naa dhiyeessitanii sababni kun wanni cufamuuf waan biraatiif hammeenyi biraatiif osoo hin taane dhibeen kun waan hammaatee jiruuf jecha talaalliin kennamaa jira. Baay'ee baga gammaddanii dhibeen koronaa talaallii argatee jira. Talaallii yoo gara biyya keenyaa gahuu baatuyyuu addunyaa hedduurratti faca'ee kennamaa jira. Yeroo dhiyootti nuufis akka kennamu abdiitu jira jechuudha. Kan akkasitti hubattanii of eeggannoodhaan wantoota isiniin jenna hundaayyuu taasifadhaan abdii keenya gara dhumaatitti immootu kiristaanonni Itoophiyaa yookaan immoo kiristaanonni Oromoo maal islaamaaf deeggarsa taasisan kan jedhu irratti waa'ee Najjaashi irratti baay'een isaan galatoomfachuu barbaadaa keessattuu ijoolleen Oromoo kiristaana nuti amantiin keenya gargar ta'us namooma walitti qabna akkasumas immootu masgiidni Najjaashi masgiida islaamotaa qofa osoo hin taane seenaa Itoophiyaa keessatti umrii waggaa dheeraa yuuneeskootti galmaa'ee waan jiruuf jecha akka seenatitti akka kuloo aksumsanitti kan laallamu waan ta'eef masgiidichi hunda keenya tuqa jedhanii nu cinaa dhaabbatanii galatooma isiniin jenna. Qaamni dhimmi ilaallatullee waan kana irratti akka hojjetu abdii qabna. Egaan hordoftoota daawwattoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata isinitti dheeressu waan na waliin turtaniif galatooma isiniin jedha. Reedii Adam Tuubii namoonni chaanaala kiyya baay'ee taatan subscribe gochuun maatii keenya taasisan jedha. Ayyaana ta'a.